تلتقون جرامتي وان دبتو في إيش ولا لو بقى وان مدرد في دودي دبتي اسمه على كساته هل كان اللي بقولي ويا اللي أقول وراني رفيع سيء وينجر سياسة أشكي سنجر نمني درا والأب إرسانيتي والأب أديت ولا رارنتوي أدي سنيتي واجر جيجي بقولنا تيجي فنو قدوك النوع ماكين النادو في أكاتنا مسنجر أبته ترتيب فيتين أبته يروح أقول أكسوما كأديمه سكور دي لتأ جماعة عاداتنا تيه ديزاين عاداتي إيش ما كانت تيه بفقرة قراتي وجاشي فاتو دندانا يويا أكمل جرتن نجني سبادة بقى جلبلتي ولا ركافودينسا بالي هرمفرة غراباري روبالي مرسا تربتا مشانفاف أديمس فهمون نجان نكبه إسين جدا أدانتن سجنتا كنا سجنتا مي جدو كبني سجنتا هارك كبني إسين نيرا سجنتا كنا كانت كيسوما تكوشة سين أفيريرا يا دي ساماني ما داما ما بقوا كبا إرجع كمي كبا وانجدا أجنّي وده تجانا نوفافي هفاتي تكتي مالي هقدر ما سجنتا كنا هردو فاسين إنجنا وهقدر ما هردو تانيف والفات كبا جما ويا ما والتفجان Aye nageenni badhaadhaa kam jirtanii uummati Oromoo kaabaaf kibbabaaf dhiyaatanu hundi keessanuu baga jiraattanii har'aan baatan jechuu barbaada. Har'aa waa'ee tokko irratti miidiyaan harmufaa naafeeree alleen irratti dhiyaatee jira. Naafeeruu isaatiillee fi galatooma jechuu barbaada. Kaanii fi akka Oromoo Gujiitti jila wal harkaa fuudhinsaa baallii gadaa 75ffaatti ji'a gurraan dhalaa keessa bara kana geggeeffama isaaf ammoo dhiyaatee jira waan ta'eef haal dureen isaa maal ta'uu qaba qophiin isaa maal fakkaachuu qaba gaheen dargaggeessarra qeerroorra qarreerra eeggamu maali gaheen warra baallii kenniturra eeggamu maali warra baallii fuudhurra eeggamu maali hamma beennu asonna keessattuu waan ardaa jalame bokkoo irratti yeroo sirnooti kun torbaan tokkoof hin geggeeffame dhamee yaadama yeroo kana keessatti maaltu nurraa eegama akka uummata Oromoo Gujiitilleetti maaltu nurraa eegama biyya keessaaf biyya lalle akkana mirmaatu shakkii hin qabnu shakkii qofa doon ta'in shakkii qabaachuu caalaallee namni baay'ina overflow ta'ee dhufuu isaa waan oollee fi nuuta ammoo akka nama jila qabuutitti uummata Oromoo Gujii akkamitti qophaa'uu qabna akkamitti of qopheessuu qabna wanni jedhu yaada murteessaa waan jedhurraa hadha miidiyaan ammoo harmufaan affeere asuma keessa ammaqaan kiyya ejersaa naan jedhani yookaan abbittii seefee naan jedhani akka asuma keessa ol barannuu fi kaaniif miidiyaan kun miidiyaa guddinarra jiru yeroo kanatti tattaaffii guddaa godhaa jirani baay'ee nama boonsa miidiyaa keenyallee jajjabeessuu qabna wanni jedhasumaan jalqabarraa kaasee jedha gama kaaniini sirni wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa kuni waggaa 8 geggeeffama akkuma beekamu sirni gadaa amma baallii harkaa qabu gadaa harmufaa ta'u namni kamuunuma beeka gadaa itti aanu ammoo fuudhiisaa fi ka qophaa'ee jiru gadaa roobaleeti gadaa roobalee kana anilleen ilmaan roobaleeti ilmaan gadaa ta'aa jechuudha gaafa abbaan gadaa 75ffaan odoolcha yaabu alleen ilmaa gadaa ta'e itti fufaa jechuudha kanaaf jillinuu jili guddaanuu kanuuti fudhatiisaa fi jirru jechuudha abbootiin teenya fudhatiisaa jiranu akkamalee nama boonsa akka waliigalaatitti jila waggaa 8 geggeeffamu jila wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa kanarratti amma marsa 75ffaa geenyee jirra jechuudha inni kun asumarraa waan kaasuu barbaadu marsa 75ffaa inni kuni akkuma Oromootti akkuma waliigalaatittuyyuu sirna gadaa kana utubee Gujiin waggoota hagana ga'uuf osoo addaan hin kukkutin baallii waggaa 8 kenna haalli rakkoo gidduutti uumame yoo ta'e alatti waggaa 8 kabajaa akka saatii kanaatti dhaqqabeera jechuudha darbee ammatti haga sirni gadaa kuni Oromiyaarra darree biyya teenya biyya Itoophiyaadhaan tanarra darree haga UNESCOtti galmaa'utti ga'ee jira jechuudha kanaaf hawwata guddaa yookaan harkisa guddaa qaba jechuudha bara kana
baay'ee namaatti hirmaata. Namni afaan beeku hirmaachuu danda'a. Namni afaan hin beekne hirmaachuu danda'a. Alaa hirmaachuu danda'a. Keessa hirmaachuu danda'a. Oromiyaa gola hundaarraayyuu namni hirmaata. Akkasitti qophiin guddaan godhamaa jira. Akka godinaallee dhaga'u jirra. Akka godina Gujii Lixaallee dhaga'u jirra. Waan gaarii jira jechuudha. Gaafa kana jennu gidduu gidduutti wanni booda innaa kana haasa'u ejersi maan ta'e Gujiin miidiyaa kanarra gaafa ba'u wanni silaa dursee dubbatuu qabu meebii gaafii amma nageellee wal qabattu kaagammaatti deebii argatiin kana fayyadee yaaduu danda'a. Inni illee garuma nu jiraata. Jila guddaa kana ammoo akkamiin milkeessuu dandeenya wanni hedduullee yaada murteessaa waan ta'eef malee nuti quuqama yookaan gaafiin guddaan bowwoon guddoo mataarra kan hojjetu namni qabu ifa galaa beeka. Haa ta'u garuu ammatti ammoo jila guddaa kana ammoo milkeessuu qabna. Oromoon gola hundaa dhufanii uummata gurraachaaf adiillee hirmaatanii jila kana laalisaaf bu'uura sirna dimokiraasii kana maal fakkaata jedhanii dhufanii gaafa daawwatanu waan addaa eenyummaa Oromoo Gujii ibsu as keessa arguu qaban jechuudha. Bu'uura kanarraa kaanee haasawaa jira. Kanaaf uummati keenya uummati jila kana simannu nu uummati Oromoo Gujii wayaa aadaa keenyaan faayamne wayaa aadaa Oromoo Gujii tiin faayamne simannaa kanaaf qophaa'u jila kana qophaa'uu qabna jechuudha. Dubartoota hawwatiin ta'e akka hawwatiititti wayaa aadaa qabanii ulaagaa uffannaa qabanii waan faaya aadaa isaanii ta'u ulaagaa fidanii qabanii isa saniin qophaa'an jechuudha. Akkasumaan ammoo maanguddoon ta'en sadarkaa waan isaa uffatanuu waan beekamuuf sadarkaa saniitti wayaa aadaa ifiinii namni kamuu ammaanuu jalqabee qopheeffachuu qaba jechuudha. Na jala buute guyyaan boruu ittaan jedhu hin qabnu jechuudha. Nutti aadaa keenya calaqqisiisa waan ta'e. Gama biraatiin jila kanarratti aadaa keenya callaa doon ta'e eenyummaan keenya calaqqisuu qaba jechuudha. Gujiin eenyu? Wanni seenaa Gujii ibsuu danda'u wanni gaggabaabaan wanni dheeraan wanni qabeenya naannoo Gujii keessa jiru naannoo Gujii kana keessa jiru ibsa qixa sirriitti achirra calaqqisuu qaba jechuudha. Isa kanaaf eentu gahee baa eentu raawwachuu danda'a kana eentu godhuu danda'a tokko anaa tokko si'ii jechuudha. Naman hunda keenyatti itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Kanaaf Gujiin uummata haga har'aatti sirna gadaa utubee tiksee bu'uureesseellee tiksee utubee har'aan baase jechuudha. Achirra darbee haga yuuniskootti galma'utti shoora guddaa gahee guddaa namni taphate hawaasa kanaa jechuudha. Namni utubee lafa qabsiisee asiin bahe. Kanaaf haawwoleen teenna shamarran teenna dargaggeessi keenya abbootiin teenna akkaataa maluun maal godhuu qabanii waan kanarra qophaa'uu danda'uu qabaatanii jechuudha. Qophaa'anii ammaanuu yoon qophaa'in nu jala buuteen hin taatu jechuudha. Gama biraatiin uffannarra darbee maanti jira nyaati aadaa jira. Wanni eenyummaa teenna ibsu nyaata aadaa naannoo kanaa jiranii nyaata aadaa naannoo kanaa akkamiin qopheessuu akka qaban ammaanuu namni akka aanaatti illee ta'e akka godinaatti illee koree hundootte sunillee gadi buute namoota akka isaa irratti xiyyeeffannaa hojjetan wanni aadaa keenya calaqqisiisa wanni nyaata aadaa naannoo Gujii jiru calaqqisiisa yeroo nutti qophaa'amuu qaba yaada jedhu qaba. Gama biraatiin jila kanarratti lallaba jira. Lallaba kana dargaggeessi kennalleen dargaggeettiin teennalleen achi baate lallaba kana dhaga'uu qabdi jechuudha. Diqqa guddaan kenna bahe lallaba kana dhaga'uu qaba. Maaliif yoo amma bara kana laalle namni aadaa keessaa bahe namni safuu keessaa bahe fagaatee deemee jira jechuudha. Safuu cabse aadaa cabse fokkoo ceera wallaale fagaatee deemeera jechuudha dhalooti keenya. Waan nama qaanyessaa qofa dhaggaa oolla jechuudha. Kana ammoo kana deebi'isaa fi xiqqaate namni kun achi dhaqee lallaba seeraa gaafa san lallabamu kana gurra fiitiin dhaga'uu qaba jechuudha. Ideemsi sirna wal harkaa fuudhiinsa baallii gadaa 75ffaa kunuyyuu baallii gadaa kuni maal akka fakkaatu sirna wal harkaa fuudhiinsa 75ffaa kana keessa ka durillee dhaggee hin jirre amma dhagga waan ta'eef dhagguu callaa doon ta'in waan achi lallabamu san dhaga'e seera ilmaa intalaa dhaga'e seera hora hormaataa dhaga'e seera ittiin bulmaataa dhaga'e akkaataa kalee Gujiin walbulchee gadaa walbulchee diqqaan guddaa kabajee guddaan diqqaa kabajee itti bulee asiin bahe san dhagguu qaba jechuudha. Dhagguu qofaa motii dhaga'uu qofaa motii ittiin buluu qaba. Booda dhaloota kun deebi'ee ifi ta'uutti deebi'uu danda'uu qabaata jechuudha. Dhaloota ifi dagate ta'ee dhaloota eenyummaa fi dagate ta'eera jechuudha dhaloota. Kun maarraa madda gurra ittiin kennine. Eenyummaa fi kaleessa abbootiin ta'een aarsaatti kaffaltee nu dhaalchite. Gadaan marsa ganaa kun gum lallabataa ture jechuudha.
Isa kana eenyummaa ta'e naddeebuu qaba, ofi ta'uu qaba dhalooti kun. Kanaaf isa ofi ta'iisaaf ammoo waan ofi beekuu qaba. Wanni kiyya maan ammaan qaba dur. Gadaan maan qaba. Maal lallaba. Maalti guutame, maalti hin guutamne, an maal keessa jira waan jedhu achi keessatti filaalla waan ta'eef achi keessatti wanni kun cimsamee itti qophaa'amuu akka qabu dhaansa guddaa dabarsuu barbaada. Gama biraatiin achi keessatti marsaa 74ffaa akka carraa ta'ee waaqni gargaaree dhaqqabee hirmaadhee jira. Waggaa 8 har'aati jechuun wannoota achi keessatti mul'atan jiran jechuudha. Wanni akka hanqinnaatti nuti sirreeffachuu qabnu, wanni akka hanqinnaatti har'aa nurra hojjetamuu qabu jiranii jechuudha. Qophiin amma kuni cimee qophaa'amuu qaba wanni jennuu fi akka achitti hanqinni uumamne, akka keessummaan nutti dhutte hanqinni nurratti hin agarre sirna gadaa bu'uurarra dimokiraasii ganamaa jennee nuti agarsiisnu keessatti wanni faallaa sanii jiraachuu qabu. Fakkeenyaaf wayaa gabaasanii keechuu amma dubartooti wayaa asii keettee waan ta'een waa salqante waan akkasii keettee dhiyaate teenaani safuu cabsitee jirti jechuudha. Ganaa sirna gadaa laalisa dhufte, sirna gadaa cabsite, sirna gadaa laalaa, sirna gadaa caqasaa, sirna gadaa kana akkaataa wal harkaa baallii fuudhan waan gadaan gujii lallabu, gadaa Oromoo gadaa Oromoo gujii lallabu hin dhagaa'eedhaa dhufe duwwaa deemte jechuudha. Kana keessattuu uffannaan kenna bifa sirrii ta'uu danda'u qabaataa jechuudha. Gama biraatiin naannoo sanitti akkaataa nyaataa dhugaatii irratti qaami hojjetu. Koreen amma hundoottee jirtu tun sirriitti hojjetuu qabdi jechuudha. Namni ispoonser garagaraa jiraachuu danda'a. Namni waan garagaraa dhuguu danda'a. Maaf dhugdeen jettuuni kala salaasaa dhugu jira, ka bishaan dhugu jira, maalii dhugu jira. Ispoonser amma dhugaatii akka biiraa kunillee jira, alkoolii kun hin jira. Hin jiraatallee ammallee. Gaaf sanillee hin jira. Ammallee dachaa sanii jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa isaanii qixa sirriitti fayyadamuu qabaadha dargaggeessi keenya. Qixa sirriitti fayyadamuu qabaadha. Namni guddaallee, namni xiqqaallee, namni achi ba'e addee jiru beeke, ardaa jilaa jiraachuu beeke, mi'ee bokkoo jiraachuu beeke, iddoon sun iddoo safuuf safeeffannaa qixa sirriitiin irratti of eeggannoon socho'an ta'uu beeke maal godhuu qaba of eeggachuu qaba jechuudha. Uniin jechuu hin dandeettu garuu gaafa unu qixa sirriitti 2-3 hagga qaami isaa to'atuu danda'utti qaama isaa to'atuu danda'utti unee taphachuu danda'uu qabaata jechuudha. Asiin durallee wannoota akkasii sun rakkoo fidaa turte jechuudha. Unanii nama dhaga'uu didu. Unanii waan barbaadan dhawachuu waan uummata san duratti malee bakka teltequun jedhamuti waan dubbattuu fidhiichuu wallaaluu bakka waan dura dhufe duudii dubbatii simuu calaqqisaa ture. Hin qaanyeeffatta gaafas. Nama dura teettee qaanyeeffatta. Namni ajjeesanii si ilaala ammoo addunyaa guutuu si ilaala. Miidiyaan garagaraa eessaa dhufa? Iddoo hundaa dhufee si waraabuu jira jechuudha. Gaafa si waraabu ati ta'e ebelu asi baay'ee jedhaan si waraabu waan achi keessatti ta'aa duudii waraabaa jechuudha. Habara saniitu waggaa 8 har'aa akkas ta'e waggaa 8 ture har'atti ammoo sirna gadaa haggana kabaja guddaa argate kalee abbootiin teenna aarsaa guddaatti kaffaltee hadhaan baache kana ataddee san keessatti calaqqee dhibii calaqqisii tateenaan ifi salphisuu jirta jechuudha. Ifi irrasuu jirta sirna gadaa diqqeessuu jirta jechuudha. Kanaafuu dargaggoon keenya keessattuu waan kanarraa qusatuu qaban jechuudha. Qixa sirriitti fayyadamuu qaban waan jedhu dhaansa guddaa wanni kun amma salphaa fakkaata. Gaafas immoo mataan nu dhukkubuu hin qabu. Keessattuu ana kan nama tokkotti dubbataa jira. Namni ana caalullee ergaa akkanaa kanatti cimsee hojjechuu qaba. Gama kaaniin koree waan kanarra hundootti hojjechuu qaba. Ka itti aanu maani wanni achi keessatti yeroo duraan nu mudate mallattoolee siyaasa garaagaraa calaqqisiisu. Siyaasi achi keessa hin jiru. Baay'ee. Wanni namni kamuu beekuu qabu gola Oromoo kamirraayyuu namni dhufu wanni beekuu qabu sirna bu'uura dimokiraasii ta'e sirna gadaa baalli wal harkaa isaan kenna ideensa baalli wal harkaa fuudhuu kana laaluudhaan dhamal irra barachuudhaan dhamal nuti achi keessatti alaabaa dhibii agarsiisu alaabaa abbaa gadaatii al agarsiisuun yookaan ammoo fedhii dhuunfaa keenya waan nu keessa jiru siyaasa nu keessa jiru calaqqisiisuuf tartaaffii godhiisi tasuma waan hin danda'amne jechuudha. Tasuma waan dhooggamu jechuudha. Qaanya hamaallee jechuudha. Kanaafuu ardaan suni ardaa wayyuuti. Me'een bokkoo ardaan jilaa me'ee bokkoo ardaa wayyuuti. Ardaa wayyuu irra waan wayyuun jibbitu hin godhanu jechuudha. Waan wayyuuti nami wayyooma sodaate
wayyooma san kabaje waan aadaan jettu waan rogi jedhu waan jal'aabi jedhu waan guddaan jedhu ta'ee rasaa jedhee caqasaa jechuudha. Kanaafuu namni sarara kana keessa bahe siyaasa kiyya tarkaanfachiisa yookaan waan siyaasa paartii siyaasa kiyyaa mul'ichu calaqqisiisa. Kana sirbuu adoon ta'in keessa darbe waan akka beeta paartii biraa mormiisa jechamaa jedhiisa waan biraatti ce'isaa kun alaabaa dhibii fayyadamiisa tasumaa kan jirre hardhuma si dhaabanne dursinee dargaggoo kenna himuu qannaa jechuudha. Tasumaa wanni wasanii hin jiraatullee. Maafi achi keessatti waan hirmaachifama maatii miti jechuudha. Kanaafuu inni kunillee ilaalamuu qaba. Gama biraatiin nageenyummaa kenna. Nageenyummaa kennaa wal qabatee nageenyummaan naannoo sanii akkamii eegamuu danda'a? Nageenyi dhuunfaa kennaan eeganna jechuudha. Anillee nageenya kiyya eegadha, atillee eegatta jechuudha. Waraanni addee san seenu hin jiru. Waraanni dhufee si eegu hin jiru. Kun ati beekuu qabda. Halkanillee bulli, guyyaallee ooli, taphadhuu kolli, namni wal dhabuun hin jiru, namni wal arrasuun hin jiru. Ifiifuu lafa sanatti namni duraan wal dhabe, irsaaniitiin wal dhabe. Addee itti wal araarantuyyuu addee sanii jechuudha. Namni duraan wal kajal, hiriyaa wal kajal, hiriyaa wal ciicattee jirtu addee itti wal araarantuyyuu ardaa jira addee dhugaa mi'ee bokkoo ardaa jilaa wayyuu sana walitti jechuudha. Kanaafuu nama biraatti nu eegaa waraanan nu ramadamaa waraanni daangaa gabalaa ardaa jilaa mi'ee bokkootu seenuu qabu. Hin seenu dhimma salaallatu muti. Jal'aaba qadda jal'aaba keetti nageenya ka eegaa jechuudha. Jal'aaba qadda jal'aaba sanatti waan ati gootu san yoo sirriin ta'in si qabaa jechuudha. Dhiisi kana dhaabi nurraa jedhuu danda'a jechuudha. Kanaaf isaa hoogganamta. Jal'aabaa hoogganamta. Guddaan hoogganamta. Dhalooti lafaa dhufaan inni nu gahee dhibiin qabu ta'ee taphachuu fi waan achi lallabamu san dhaga'u. Kanaaf achi keessatti wal dhabuun, wal arrabsuun, wal diqqeessuun, waan ceeraa fokkoo achi keessan dalaguuni tasuma ardaa wayyuu ardaa jilaa mi'ee bokkoo san irratti hin danda'amu. Ila kaameraa gara garaatiif ila miidiyaa gara garaa ila jala waan jiruuf namni kenna akkanumaanu ammaanu duraan dursee nageenyummaa ifi akka eegatu jettee murteessuu qaba. Jal'aaba dhaga'uu qaba. Jal'aabi wanni kun sirrii miti lafa kee jennaan lafa keetti. Wanni kun sirrii miti karaa kana hin deemin jennaan karaa kana hin deemu. Wanni kun sirrii miti waan kana hin dalagin jennaan dhiicha biraa deemta malee jedhii jal'aaba san dhageettaa jechuudha. Kanaaf waraanaan nu eegaa, waraanaan nu marsa, waraanaan maal jedha hin jiru jechuudha. Gama biraatiin paartiin mormitootaan yookaan qaami mormii dhibii qabulle wanni achi keessa seenee tarkaanfachiifatu hin jirtu. Kun sirna gadaati, sirna bu'uura dimokiraasii ta'enneera. Kanaaf achi keessatti wanni ta'allee dimokiraatawa. Waan deebii dhiisiin jedhanillee namni si arrasu namni si dhaanu hin jiru jechuudha. Jal'aabi sunillee ulee fi qabdi uluma sanii kutaa fi sanii deebi'etteetuma si ittichi malee ulee sanillee kutaa fi sanillee nama dhoottu jechuudha. Seera itti kennama kana godhamuu qaba jechuudha. Isa kanaafi akka sadarkaa koree godinaa hundootteetitti akka sadarkaa koree godinaa hundootteetti maanti ta'uu qaba. Wanni ta'uu qaba. Wanni murteessaa jedhee ayyaadu jalqaba aanaa aanaarra namni jal'aaba ta'uu danda'a jedhu aanaan nama murteessaa ta'e filee akka aanaarraa eega filameen duuba godinarra walta qabamee hubannaan kennamuufi qaba. Maal to'atuu qaba? Yoo rakkoo uuman ta'ee nu himuu qaba. Akkam to'achuu qaba ka jedhu maal goota? Akka kana goota jechuudha. Achiin sirreessita karaa kanaan fooyyessita jechuudha. Yoo koreen sunuyyuu hubannaa kan qabne ta'e yoo jal'aabi sunuyyuu kan hubannaa hin qabne ta'e homa waan qabu jechuudha. Jal'aabichinuu ganaa nama dhaanuu danda'a nama arrasuu danda'a jechuudha. Jal'aabi mataa isaatu seera ifi danda'e qabaatuu qaba jechuudha. Seera ittiin hoogganamu, seera ittiin taaliigamu kafi danda'e qabaachuu danda'u qabaataa jechuudha. Maafi yoo orienteeshiniin kun hin kennamini lafumaa kaate wayaatti keette barreeffama jal'aabaa jedhu itti keette yoo inni nuu waan jal'aabarraa eegamne ka dalagu ta'e no hin ta'u jechuudha. Kanaaf maal barbaada? Orienteeshinii barbaada jechuudha. Gahee guddaa achi keessa namni taphatu jal'aaba. Jal'aaba san godini aanaarra nama dhugaameessa, nama tasgabbaawaa, nama san waan san maaneeji godhuu danda'u filee hubannoo kennuu danda'u qabata karaa waajjira aadaa turizimii godinaatiin jechuudha. Aadaa turizimiin aanota hin qindeessa nama murteessanii namni haganaa jal'aaba ta'ee waan kana maaneeji godhuu danda'a jedhanii eega murteessaniin duuba jal'aaba saniif orienteeshiniin qixa sirrii kennamuu qaba.
qixa sirriitti kenname naani wanni achi keessa uumama takkaallee hin jirtu jechuudha. Gama biraatiin waan nyaata naannoo sanarra qophaa'u irratti uummati kenna uummata bal'abbaa nyaati waliin gahu. Nyaata adda sanii waliin gahu. Nyaatummaan kun akka qulqullina qabaatu koreen sadarkaa adda addaatti hundooteetu hordoffii godhuu qaba. Nyaata achi dhufu sun eessaa dhufa nyaata akkamiiti haa jedhu duubaan hordofuu qabdi. Hawaasi kun gaafa dhufu nyaata kana wanni jedhamu hin jirtu manuma dhaggite seentee nyaata. Kanaaf hordoffiillee godhamuu danda'u qabaata jechuudha. Dhugaatii bishaanii kanallee irratti of eeggannumaaf bishaan dhufe sun to'atamuu qaba. Wannooti dhufee addee santi ta'u kuni hawaasi bal'aan calliseetuma bitee fayyadama waan ta'e to'atamuu qaba. Maali amma shakkiin jiru waan kana dubbadhu fakkeenyaaf jili kun jila guddaa jedhame uummata bal'aa baay'eedhaan bishaan foorjeetii hojjetanii dhiyeessuu danda'e. Haga sanatti hordofamuu qaba jechuudha. Haga sanitti hordofamuu qaba. Jila guddaa jedhanii dhugaatii amma akka maangoo maanii laslaasaa haayilaandiin jiru kana yeroo bira darbite expired ta'e foorjii ta'e adoon ta'e expired ta'e yeroo isaa darbite guuree sitti gurguruu danda'a. Namni keenya dhaqqabee ilaalu waansa. Inni kun gadi bu'aan koreen tuni namatti goote nama waan kana callaa hordofe haala waan nami nyaatu waan nami dhugu nami to'atu koree tana keessa assaayin ta'ee ba'uu danda'u qabaata. Addatti yeroo akkoolee jiraatti hatattamaa akka sirreeffama nami goosisu jechuudha. Gama biraatti addee sanatti rakkoo waan dhaggeemaani nama achi dhufu duudiin birriin qabu. Wanni isin beekuu qabda. Tokko tiraanspoortuma callaa kaffalatee dhufe oolee galuu danda'a. Yookaan shiroo nyaata oolee galuu danda'a. Maalti uumama amma bishaan hin jiru. Haa xiqqaatu haa guddatu naannoo sanatti bishaan aduu argama. Haalli mijataa wayii uumama. Haalli mijataa wayii ana akka kiyyatti amma koreen godinarraa hundootteerti waan jedhanuufi isaan adoon naa dhaqqabe wanni kun sagaleen kun maafi uummata bal'aan dhufa ila ijoollee qabattee dhufte. Yoo alaantii dandeetteen bitannete ijoolleen sorkaas dhoobetti miidhamuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf bishaan noormaalli boomba'a inni sirriin jiraachuu danda'u qabaata. Konkolaataa gara garaatti dhufa ila. Olii dhufa, gadii dhufa, akkanuma dhufee asfaaltuma cinaa kuu asit dhaaba, kuu achi darree dhaaba, kuu achi keessa seensisee dhaaba, kuu achi dhaabata, bakka wanni isaa ka eegatiin ture. Even yeroo makiina yaaban amma makiina yaaban silaa achi siqee iddoo sirnichi itti geggeeffamurraa nama achi siqee adda yaabbatuu qabu dhufaniituma asin naannessanii asuma namiyyee wal yaabaa jechuudha. Makiinni nu akka malee rakkisaa asuma keessoo namni jechuu barbaadu namni guyyaan galaa deddeebi'a. Waajjirri geejjiba godina xiyyeeffannoo guddoo kennuu qaba. Tokko nageenyummaa tiraafikiingii wanni garaagaraa kun ammaalu sirraa'uu danda'u qaba. Ajjeesuu qaba. Gama biraatiin makiinni guyyaatti ramadamu beekamuu qaba. Makiina dhabanii achi siree addee buluun qabu yookaan immoo meeshaa asii qaba inni achi hafe namni yeroo sanatti rakkataa ture jira jechuudha. Kanammaa wal qabatee yaada guddaa tokko amma. Yeroo sanitti namni sa'aatii 12 turam. Yoo sa'aatii 12 jedhan keellaan hin cufamu. Wanni kunilleen akka waajjira geejjiba godinaatti xiyyeeffannaa argatuu qaba. Hiika sanitti tureeti namni achiin duuba ba'a. Yoo makiinni sa'aatii sanatti kadhaabatu ta'e namni hagasi gahu eessa bula? Maal ta'a? Inni kun ammaalu sadarkaa koree godinaa amma hundoottee socho'uu jirtuutti maal ta'uu qaba? Xiyyeeffannaa cimaa argatuu qaba. Waajjirri geejjibaallee keessa harka keechuu qaba isa jedhu. Gama paarkiingiitii wal qabatee makiina akkas dhaabachuu hin qabu akka kiyyatti. Namni ramadame akka waardiyaatti akkuma paarkiingii kamiitittuu namni ramadame iddoon makiinni dhaabatu adda ba'uu qaba. Iddoon makiinni dhaabatu namni dhaabachiisu akkana asi dhaabachiisu. Akkuma paarkiingii magaalaa gurguddaa keessaa kana makiinni baay'inaan waan dhufu dura seenellee jiraata karaa inni ba'uun mijaa'ee fi akkaataa ka duubaa dhufellee dhaabatuuf mijaa'ee fi paarkiingii ifi danda'e cinaatti qophaa'ee addee san qofatti akka makiinni galee dhaabatu. Akka akkasii galee dhaabatu malee olillee bahee dhaabata, gadillee hin dhaabata, asii karaa gubbaa hunda dhaabata. Inni kun maal ta'e si rakkisaa jechuudha. Kanaaf hordoffiillee hin tola, to'annaa makiina sanillee hin tola. Waardiyaan ramadamee namni to'atuu danda'u ramadamee makiinni innaa dhufe akkaataa namni sun jedhee dhaabatee tartiiba fiitiin dhaabate yeroo ka'ullee akkasuma ka'aa deemee si fuudhee ta'aa gama kaaniin
maane addee hundatti dhaabate ila namaallee hin jibbisiisu. Tartiiba galee bakka tokkotti yoo paarkingiin jiraata kan malee murteessaa waan jedhu yaada qaba. Kabira ammallee maani uummati kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatu dhoo'ee dhufu kuni higa sabaa sabilammii Itoophiyaa keessa hundatti dhufu kuni as deebi'ee irra caalaan isaa magaalaa bula. Fakkeenya magaalaa Adoolaa kennaa kan amma keessa jirru kanaa fudhanna. Magaalaa Adoolaa magaalaa Adoolaa gaafa san akkamiin keessummaa kana simatuu qabdi. Bulchiinsi magaalaa hojii guddaarra hojjechuu qaba jechuudha. Keessummaa simachuu jechuun haga weetersiitti weetersii warra nama keessummeessuutti. Warra nama keessummeessu akkamiin nama keessummeessuu qabu. Hoteelota as keessa jiran hoteelota manneen dhugaatii manni siree as keessa jiru ammaanuu poolisii akkasumaan ammoo bulchiinsa magaalaatii fi waajjira aadaa turizimiitiin deeggaranii maan godhuu qabanii seera qabsiisuu qabu. Hubantii kennuufii qaban. Hubachiisuu qaban jechuudha. Akka keessummaa kanatti simatan jechuudha. Waan amma keessummaa nagaa baay'een dhufte jedhanuuf yoo foon kiiloo tokko amma 600 kana 60 galchan ta'e tasumaa waan hin ta'u. Kun ta'uullee hin qabu. Dogongoraa jechuudha. Kana eenyutu to'ata? Toreetanatti to'ata jechuudha. Magaalichatti to'atuu qaba. Nageenyummaa nama saniitu nam to'atu magaalicha kana jechuudha. Kanaaf ammaanuu hubantiin kennamuuf yoo hin danda'amini gaafa sallafaa kaate hoteela amma akkana goote hidhuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf hubantiin jalqabumarraa yoo haa kennamuuf akkaataa keessummoota adda addaa dhufan kana magaalaan keenyatti hin simattu namni keenya gadi bu'ee xiinxala gahaa geggeessee magaalaan kun keessattuu addeen hawaasa bal'aan achilletti sirna irra oolee galgala galee bulu manni kiraa manneen dhugaatii hoteeloti garaagaraa qixa sirriitiin keessummaa kan simatan garanumaan dhaansa dabarsa warra hordoffii godhuu qaba ammoo dirqama hordoffiin guyyaa guyyaan taasifamuu qaba. Even keessummeessitooti gaafa san calaqqeen wayaa aadaa ta'ennaa ta'uu qaba jechuudha. Keessummoota achi keessa maafi sirna gadaa achi geggeessinoo as katamaa kana dhufee namni waan fayyadamu waan addeen boqaa tasaa hedduun asitti dhufanii siree ciisicha waa itti bulanuuf akkasitti qabatamuu qaba. Gama kana hojiin guddaa hojjetamuu qaba. Gama kaaniin wanni ijoo amma jiru maani wanni ijoon jiru qulqullinnaan wal qabata. Qulqullinnaan waan wal qabatu qulqullina magaalaa keessa agga olii ka'e keessummaan ta'e nama booreen seenti Gujii. Booreen seenti booreenuu qopheessuu qabdi. Ardaan jilaa akka isaaf qopheessuu qabdi. Annaa surraaf qopheessuu qabdi. Qulqullinni namni innaa dhufu waan wayii akka namni kun jila kana qabu waan calaqqisiisu wayii magaalota kana keessa argaa dhufuu qaba. Gaafa booree seenu akka lafa jilaa wayii seenu jiruutti akka Gujii seene akkanumaan laalee beekuu danda'uu qabaata jechuudha. Namni nu wayaa aadaa keetee deemuu qaba booree keessan yookaan ammoo wayaa murteesse wayaa gaafa jennu waan qulqullinnaallee ittuma deebi'a wayaa innaa amma yaadii tokko naa dabalame maani dirqama wayaa aadaa bifa kana callaan keenya jechuumooti. Wayuma aadaa kana ta'e diizaayina addaatiin diizaayina garagaraati wayuma aadaa kana ta'e kanuma ta'e isuma kana ta'e bifa garagaraati hojjechiifatuu danda'an dargaggeessa olta dachee fakkeenyaaf aanaa tokko aanaa kanarraa fakkeenyaaf kawayaa aadaa kana keetu abba yoo ta'e dargaggeessa olta baay'ee diizaayin ifi danda'e wayi select godhe maxxansiise hojjechiise maan godha naqatee sirbi maan sirba ammoo sirba kalee Gujiin sirba kalee Gujii ibsu eenyummaa Gujii kalee calaqqisiisu isa san sirbuu qaba jechuudha. Leenjuu qaba. Namni waan akkanaa kanarratti akkuma aanaa isaatiin qindaa'uu qaba jechuudha. Kawayaa aadaa kana keeyatu akkuma jirutti haa keeyatu. Kabira ammoo diizaayina garaagaraatiin wayuma aadaa kana diizaayina garaagaraatiin diizaayin godhanii diizaayinara itti barbaadanii bifa fi barbaadanuu fi jecha irratti yoo barreeffatuulee barbaadan jecha fi barreeffatu tiishertiin garaagaraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Qopheeffatuu danda'anii wanni sun maali garuu deemee waan Gujii calaqqisiisa waan sirna kana calaqqisiisa sirna amma geggeeffamu jiru kana adumaati deemtu sirra dubbatu jechuudha. Akkas jechuun wanni kana guma lallabnuu faasonnuu fi cal'inneetii miti. Nama Gujii jedhan lafa Gujii jedhan eenyummaa Gujii jedhan namni akkanumaa ilaalaalee akka inni hubatu. Warri hu'aadaa warra sani. Ilaa dhaggifee asillee hin jiran. Har'aa mootii boruuf gaafa yuunivarsiitii garaagaraa dhaqxan. Gaafa kolleejicha garaagaraa dhaqxan. Gaafa walgahii dhaqxan. Ilaa saba Gujii kaani akkasiin jedhan har'a ati waan Gujii calaqqisiisa waan eenyummaa Gujii calaqqisiisa qabattee maan ta'uu qabda argamuu qabda jechuudha. Isa murteessa.
kan iyyuu jirru filesa kan. Kanaaf booreen maan godhuu qabdi dargaggeessi booree maan godhuu qaba hayyooti booree maan godhuu qabdi aangaa'oti booree keessa jirtu maan godhuu qabdi akka magaalaatti siin jedhu jira maan godhuu qabdi amma assaayimentii fudhattee itti galuu qabdi jechuudha. Yoo booree seenu namni bakka akka lafa jilaa seene akka gujii seene ifumaan beekuu qaba jechuudha namni lafa illee hin beeku. Magaalaa keessa diikoor ta'uu qaba. Qulqullinni magaalaa akkana ifiin dubbatuu qaba. Qulqullaa'ee ta'uu qaba jechuudha magaalaan irra namni dhufu jechuudha. Keessummaan keenya irra guddinaan gubbaatanaa gadhu. Gubbaatanaa gadhutti akkasuma sorra magaalaan waan aadaa kana calaqqisiisa waan gujii calaqqisiisa waan wayiitiin qophaa'uu qabdi jechuudha. Yoo gad darbitu ardaa jilaa gaafa dhufanu adduma jilaa mi'ee bokkootuyyuu diikooriin garagaraa waan adda hojjetamuu qaba. Hojjetamee calaqqisiifamuu qaba. Wanni yoo dubbichallee eenyummaa ta'e ibsa. Wanni yoo ilaaltelle footoo yoo ilaalte yoo jechaa ilaalte yoo uffannaa ilaalte yoo bifaa ilaalte wanni eenyummaa ta'e calaqqisiisa bifa diikooreeshiniitillee achi keessatti bareedinni addaa hojjetamuu qaba jechuudha. Adduma ardaa jilaa kanattu. Wanni adoon dubbatee hangafarra darda qulqullinnaa fi mana fincaanii waan jedhu. Mana fincaanii addee sanitti iddoo sirnichi irraa gaggeeffamurraa sissanii adoo jaarame achi sissanii siqee diqqo siqee haa jaaramuuti iddoo hedduutti. Iddoo tokko yookaan balbala afur yookaan bakka lamaa sadii callaa yoo ta'e uummataan ge'u. Waan amma beektaa gaafa jila dubbii akka malee nama jalaalooti warra jilaa jala yookaan dhuftee jala buuti. Adoosiin jala hin buune waajjirri eegumsa fayyaa aanaa ardaa jilaa har'aanuu maan godhuu qaba itti qophaa'ee hojjechiisuu qaba jechuudha. Ganaa gaafa namni dhufe maani shimmisuu hin qabu. Kana gaafa jennu ajajaamuuti. Nu hobbaasanuuti nu honfolchanuuti yaadanuuti yaada kennu jira. Gaafa achiin bayanu ammattuu yoo ittiin qophoonne ta'e gaafas bahadhaadhaa bor jedha. Jiricha dandeette boolla san qotte ganaa waaroo yookaan waan itti qindeessuu qabdu qindeessuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf haa dubartii kophatti haa dhiiraallee kophatti. Akkasii yoo qophaa'e moor filatamaa ta'e kaaniif qulqullina illee ta'e. Qulqullinni naannoo sanii akka eegamu amma haayilaandii diidaggatuu waan adda addaa diidarra addee jilaa kan ardaa jilaa kanarra gatiisarra addeeni namni waan kana to'atu jiraate waan wayii keessatti iddoo wayiitti gatamu akka gatamu godhuu danda'uu qabaatanii malee asumatti kuula haayilaandii gatee kuula softii lafa guure naannoon jillitti gaggeeffamu kuni guyyaa 7 xiqqaate akkasuma itti fufu. Kanaaf yoo inni sun jedhitee diiduma san takawannee ettu ta'e meebii deeme akka malee ulfaataa waan ta'uuf inni kun xiyyeeffannaa guddoo akka argatu qulqullina wal qabate magaalaa keenyallee haa dhunnu adoolallee haa dhunnu adoola keessummaa guddaa simatti. Kanaaf dargaggoo wal gummeesse waajjirri shaakkisoo dabalate shaakkisoof adoola amma addeen keessummaan keenya hin bulti jenne keessummaa alaa keessaa dhuttutu hin bulti jennee nu adduma tana lama irra caalaa. Dhiifama magaalaalee biraallee namni hin bulu jechuun hin bulanii haa ta'u garuu magaaloti akka shaakkisoof adoolaa wayyuu kun ammaanuu qulqullinni magaalaa akkamitti eegamuu qabaa maal fakkaachuu qaba magaalaan keenya waan aadaa kana calaqqisiisa waan bareedina addaallee yoo godhuu dhabde namni irra deemu wanni inni argu waan mijata waan isatti tolu. Namni kun qophaa'eera waan jechisiisu godhiisaati dargaggoon keenya hojii kana hojjetuu qabani waajjiraaleen hojii kanaaf hojjechiisuuf dirqama qabdanu ammaanu adootti bobbaatani ammaanu adootti qophaa'ame maaltu hojjetamuu qaba waan jedhamu sani adoorra hojjetame yaada jedhu qaba akkuma walii galaatitti guddoo haasofne jila walakkaa fuudhiinsaa baalli gadaa 75ffaa Oromoo Gujii kanarratti akkuma jalqaba isiniin jedhe akka qaama hedduu hirmaatu shakkiin qabu. Baay'inni namaallee guddaa akka ta'u shakkiin qabnu nuti ammoo keessummaa simachuu jechuun namni iddoo dhabe idduma san bula waan xiyyeeffannaa barbaadu jechuudha. Idduma san bulaa jechuudha. Yookaan makiina dhufeen keessa bula yookaan waaroo guyyaa iddoo nyaata dhugaatii ta'e keessa bula namni iddoo dhabe achuma bula bulaallee turan waan ta'e keessattuu dargaggoon maanii achuma bulti haa ta'u garuu hawwatiin jirti biyya fagoorraa dhufee namni achi bula namni hirmaatu jechuudha jila kanaaf hirmaatu sirna kanaa hirmaatu hawwatii amma achi buluu hin dandeettu shamarraa achi buluu hin danda'anu
qilleensi labsanii yeroo santi qorruu danda'a halkan akka walakkaa qorra halkan walakkaa achi akka malee qorra yeroo darbe keessa baroo marsa 74ffaa waan akkasitti ture. Kanaaf nu keessummaa akka tolaa soddaalletti akka nama beektaa jila kana nama simatuu illetti dhuunfaa kennalleeni simatuu akka danda'uu qabnutti. Achuma ammoo ardaan jila aanaa ardaa jila dhiyeenna waan ta'eef sunilleen qulqullina gahaa qophii gahaa godha waba keessummaa kana simatiisa. Kana iddoo yoo dhabe atilis diida buluun qabu yoo xiqqaate ka achi bulu ammoo walii to'atu naannoo sanitti itti gaafatamummaa guddaallee hin qaban waan ta'eef koree tanallee qindeessanii ardaan jilaa kun ardaan jilaa me'ee bokkoo aanuma ardaa jilaa jala jira. Moor mana isaanii keessa jili ta'e jechuudha. Jili ka Oromoo Gujii walii galaatti ta'e mana isaatti galee jechuudha mana isaatti. Kanaaf abbummaa isaallee gahee guddaa haa baatanuuti. Akka walii galaatti jili kun jila guddaa waaqachiin nu ge'u. Gadaani roobalee gadaa misaa mirgaati. Teetti miicatte naa hin jedhina gadaa horaa horteeti. Gadaa tana waan dansaa hin dhagginallee jennee amma itti ce'isaaf guyyoota ji'a lama jechuun already ji'a lamaayyuu hin guutu. Mee ji'a lamaa jennu qophiin ji'a lamaa kamala xiqqaata waan ta'eef nami kamuu iddoo jirurraa kan qophaa'u barbaada. Iddoo kamirraa yoo haa qophaa'uti dhufee sirna bu'uura dimokiraasii ta'e kana sirna gadaa ka Oromoon Gujii higa ammaa eegee kunuunsi asiin ga'e kana maal haammataa maa if keessaa qabaa akkam geggeeffamaa jettee isa seenaan dhageettu isa haasawarraa dhaga'aa turte koottuuti ilaan dhaggii namaan jedhu fedhamma. Sabaa sabilammiillee ta'eeti Oromoo gola kamiyyuu ta'e koottuuti sirna gadaa jechuun maan jechuu akkam geggeeffamaa dimokiraasiin kun akkamitti baratame akkamiin wal harkaa fuudhinsi karaa nagayaatiin jedhan kun akkam geggeeffama kan jedhu isa kitaabarraa dubbichee miti. Qaamaan koottu laalee jechuu barbaada. Sagantaan kennaa fi keessummaan kennallee kan isin dhagitan san fakkaata. Maanti hafi eenyu isin daballa. Wanni sila irra babba'u malee hagaruu nuti irraa hanqaxxaamurre maani? Waan dhidhate nama sila dhufee yaada kennu malee jettan meeshiin ni godha. Waa hordottaniif galatoomaa YouTube kennamuu subscribe godhi sin dagatina yeroo hosee.